yaaddoon biyyatti dhabbite gaa tokko booda Saayidoo irraa dhukkee kaasti gaa Saayidoo muxat goote arrabsitee maal jette seetanii anis kana booda jechuudha kan ittiin nama asfaraarra'u dhiira kan hin asfaraarra'u jaarsa ishiis jechuudha ittiin asfaraarraatu kana booda waan tokko hin jedhu qoricha ogeen of ajjeesan jedhanii yeroo baay'ee sanannu kontorolii naa ta'eetu bakka mirmir jedhee xaqlal jedhee miila koo keessa itti galee taa'a eessayyuu hin deemu jettu seetaniire garuu Saayidoo dhukkeerraa yaaddoodha baay'isee maaliif yaaddaan irra warri mana qaban koorri akka koo yaaddoo keessa jiru ammayyuu anamma ijji koofa maaliif na dhukkube seetan beektu beekaan isinitti qabadhe malee hin gadda yaaddoodha yaaddoo rafeen bulu rafeefaan bulu kanaaf ijji na dhukkube yaaddoodha si maal na gootan isin maal na daawwatan malee maal na gootan isin kanaafuu niitii waashin jetti ilaalaa bageeta እሺ እኔም ብሎ ከዚህች ልጅ የተረዳው ማለት ነው ወንዶች ልጅ ለካ ከብት መሆናቸውን አወቁታው ወይ እስከዛሬ ሆነ በጣም ተሸወርኩት በቃ ሆኖ ነገር ሲፈጠር ራሴን አጠፋለሁ እንዴ ልጆቹ አንተ ከሴት በለጠችልኝ እቺ ልጅ በለጠችልኝ ከልጆች አይ ሴት ስትል እኮ ሴት ትተካለች ልጅ ከሄደ እርግጥ እነዚህ ልጆች እኮ አባታቸውን እያሉ አይ ወንዶች እኮ ጥንቦች እኮ ናቸው እናንተ ማለት ይድፋቸው እሳራሰና ተፈለ ባላችሁ ቁጥር ነው እንደ በቃ ምልክት ኤላ ተቆሞማልቱና ጋድሲሴ ቤክቱ ታኩረ ተበው ወራ በሚውጀደ ከንጉታ ኩደኒ ታታ ኩብሪ ዲበሸኒ ምናምን ወጀደ ተካ ብሪ ሳነቀወተና አንዳንድ ኬስ ፈረደን ተደበ ከምብራ ዘከቹ ነኖ ምንፍራት ነው ይገዳችት ምንፍራንታ ታይኒ ፍልፍል ዴቤ ወጀደ በቃ ምንፍራውና የዋንተ ቆቦቹ እንደኔ አባ ነገር ጋር haasa'ee as deddeebi'u waan marakkatuun fakkaatu rakkoo waan qabu sin fakkaatu nagaan sanii faa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqatu ijji kiyya maani ganamarramoo amma fayyiin fayyeeshi maani naatuttufaa ooltanii moo buna danfistaniitu fayyoonii jishii okkube buna danfistanii waamtuttanii buna danfistanii du'aayi naa godhaa turtan miti tsalootii naa gootan kadhannaa naa gootan miti hin fayyee barala hin jiru Izani qorichi sunis baay'ee perfectidha dhugaan siniin jedha carri godheetu hindaam jakoonaa qulqulleesseeyyuuti ha inna fayyeera jechuudha baqa yaaddeeyinaa shi oduun addaan hin citu oduun addaan cite jedhee namni baay'ee yaaddoo baay'ee keessa galee ture akkam goona maal nu wayya gaamajji keessa dhukkubna oduun kun addaan cisa miti fayyoo jedhaa ture ne absha kun argitanii akkuma addaan hin cinneef jedhee na gargaareera jis fayyeera itti fufnaa jechuudha egaa gara isa jalqabaatti yoo siin fide akkamittiin dubartiin jechuudha dubartiin ijoollee sii caaltee daa'imman kee sii caaltee jettee jechuudha dubartiin kun kan viidiyoo dalagde kaalkuleeshinii makamiin herreeguma makamiin dubartiin tokko duubarraan uftee ijoollee kee sii caaluu dandeesse akkamitti ijoollee kee irra si hambisuu dandeesse dhuguma dubbachuudhaaf mee akka inda baala aymiroo ማለት ነው ama waan biraa keessan galiira waa isin keessa galtanis annan beeka waan sana keessa isaanii yoon gale si galuu nan danda'a garuu yoon gara sanatti gale dhugumatti si nan deeggar garuu isa akkuma jirutti ka'a amma waa'ee ijoollee waan ta'eef jechuudha na akkuma normaalii ma akka baasamuutti yoo yaanne ijoollee ofii amma dubartiin tokko dhuftee yoo caalti moote hambistuu sirriidhattu sin hin deeggartu normaalii yoo akka nama nagaatti yaanne yoo ijoollee irraa hambistee sirriidhattu baay'ee ijoolleen bakka hin bu'an ijoolleedha niitiin bakka bu'uu dandeessi Irsis bakka bu'uu danda'a. Look, amma dubartiin tokko yoo dhirsa hiikte heerumuu dandeessi. Dhiirri tokkos yoo dubartii tokko irraa adda bahee hin fuudha. Ijoollee garuu bakka hin buusa. Mee dhugaa haa dubbannu. Ijoolleen bakka hin bu'an. Anamma tokkumadha mana keenya keessatti maatii keenya keessatti. Ana bakka hin buusu hin buusan. Anammayyuu ijoollee lama qaba. Ijoollee kana waa ittiin bakka buusu abadan hin qabu jechuudha. Kanaafuu
akkamittiin jedhee namni baay'een baay'ee girim isaan jedheera jechuudha. Akkamitti akkas ta'uu danda'e wanti kun jedhee baay'ee overdosii ta'e jira jechuudha. Sumayyaattu gaaffiin kun mataashiiti olitti ta'e dhugaa dubbachuuf mataashii gararraatti ta'e jechuudha. Waa'ee ijoollee fi waa'ee ayyuu yeroo Sa'idoo wal bira qabee ayyuutti caalchisee as deebi'u mataashii gararraa ta'e jechuudha. Bakka ani ijoollee dahee fi ijoolleen kun lamaan ayyuudha gadi ta'anii anis itti dabalamee isheedha gadiin ta'e jettee tuma namarra ga'e wanti kun unkaan qoricha miti waan biraa nama obaasa. Garuu nagaa buusu Sumayyaan qaliila matteetti inshallah gaafa dhuftu fayyaadhuma dhufteenne yeetu eegaa yookaan Sa'idoon deemeera ta'a oskee deemee achi gahee araarfatee kee jaarsummaatti baasee ijoolleen keenya baay'een jiru miti yuutuubarruu Yaman keessa bakka akkana jaarsummaarra dhangalaasee jechuudha dhaqee irruma dhangalaasee miila ishirratti kufee bakka na awwaali kana booda no never ever jedheeni araarfatee achi istiidiyoo isaanii keessa dhufaniitu akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota manaamin jedhu jechuudha lama ta'anii kana eegina jechuudha. Yaa beekon ani waan natti fakkaatin haasa'anis haasaadha. Kanaafuu hordoftoota egaa gara saakanii firootti yoon deebi'e immoo dhugaa mucaan kun baay'ee na gaddisiise rakkadheera jedhe. Amma yeroo ammaa kana keessa namni rakkadheera yoo jedhe namni nama hin amanu. Anamma osoo gadi ba'ee viidiyoo dalagee ani fayyoon jaalalaa jechuudha. Rakkadheetiin jira toon jedhe never namni nan amanu bakka. Tokkoffaan abbaa manaa qabda jedhu abbaa manaa kee hojii qaba jedhu ati miidiyaarra jirta yuutuubariidha jedhu maaltu si rakkise reeyatu nama gargaaruu dandeessaa garuu biyya kana keessatti jechuudha keessattuu magaala Finfinnee keessa jiraatta taanaan baay'ee ulfaata. Mucaan kun nama maal jedhe seetan maallaqa nan hojjedha tiyaatira diraamaa naamni hin hojjeta garuu wanti isaan naa kaffaloni mana kiraayitti osoo hin galeewu mana kiraayii naa hin kaffalu garuu mana firaa taa'een hojjedha isumayyuu na dhowwatanii jennaan rakkannaan gale mana baadiyyaa mana maatii isaatti jechuudha. Kanaafan galee jedhe barumsas baradheeraa jedhe. Kanaaf dhiirri immoo dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen dhiiraa jechuudha hojiin qaban taanaan humaa hin hojjetan taanaan baay'ee abdii kutatu. Filannooleen qaban akka dubartii waan baay'ee godhuu hin danda'an. Dubartoonni maallaqa argachuu waan baay'ee godhu. Dubartoonni waan qubna garaarra hin gahan malee birrii argachuu waan baay'eedha kan isaan dalagan. Dhiirri garuu akka dhiirummaa isaatti hojii hojjetee maallaqaan argatu. Boorsaan isaa kiisiin isaa duwwaadha taanaan baay'eetti dhaga'ama. Gar malee bakka abdii kutata jechuudha. Mucaan kun amma yeroo baay'ee waan rakkatu hin fakkaatu. Bifni isaa waan rakkataa hin fakkaatu. Haasaan isaa rakkataa hin fakkaatu. Waan dalagu hunduu rakkataa hin fakkaatu. Garuu uffanni kun nama soba. Bifni nama soba. Dhugaa. Keessi kee duwwaa kiisiin kee duwwaa garuu waan ati irra jirtu si sobaa jechuudha. Amma mucaa kana namni baay'een amanuu dhiisuu danda'a. Garuu akkanatti boo'ee yeroo himatu nama gaddisiisa jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa immoo namni ani rakkadhe jedhu waan baay'atee fi namni nama amanu jechuudha. Na dhugumatti biyya kana keessatti ifin hojii hojjettee hojii toon hojjetiin mitiiti hojii hojjettee hin rakkatta. Hojii hojjettee hin rakkataa jechuudha. Wal siin ga'u waan ta'eef wal siin ga'u baasiitu garmaleedha. Jireenya qaala'insaatu garmaleedha. Mana kiraayii tokkitti meeqa kaffaltaa? Miindaan kee meeqa? Har'a xaafiin kiiloon tokko birrii meeqadha? Biddeen tokko birrii meeqadha? Biddeen tokko birrii 25dha. Fakkeenyaaf wanti laaxee yookaan warra mana duwwaatti ofii qofaa galuudhaaf biddeen tokkittiin birrii 25 biddeen sirriin biddeen warri akka manaatti toshan jechuudha. Ishee suuqii irratti gabaa wanta iddoo ta'e gullititti gurguramtu toon taane fakkeenyaaf warri mana akka manaatti toshan akka fakkeenya mana naan jedhu akka ofii nyaatanitti warri toshan qulqulluu isaa toshanii birrii 25 abbaate tokkittiin ishee. Mee guyyaatti biddeen meeqa fayyadama? Ji'atti biddeen meeqa fayyadama namni tokko? Waxiyoo wanta waxii ta'u birrii amma fayyadama ji'atti. Wanta of qulqulleessu waan hundumaa birrii meeqa fayyadama?
waan yeroo bahu wacii godhu shaayii bunnaa namni inni naga dibaa meeqa godha. Tiraanispoortiin jira. Tiraanispoortiin immoo wasaanyiidha. Finfinnee keessa miillaan iddoo dhaqxu tokko illee hin jiru. Taaksiif baasiidhaan deemtee hojii hojjetta. Inni meeqa ji'aanii. Manni kiraay meeqa ji'aanii. Kana achi bakka laal mee damooza meeqa argatteetu kun sii guuta. Baay'ee ulfaatan siniin jedha. Egaa waaqni saba wajjinaa ta'u gargaarra jedhaniiru. Xiqqootoo gargaaranis gaariidha. Haati isaas dadhabduudha. Abbaasiin qabu jedheera. Yaa maarakkoo qaba yoo gargaarame. Geemii ma tokko faatoo taphachiisan mucaa kana jechuun riilaaksii godhee intini jechuu danda'a. Garuu ani immoo wanti na aarsu geemii birriin geemii kun isuma parsantii 60 wantiin sun kaampaaniin fudhatu hirir godhee naguma. Osoo geemii ta'e geemii qaxaranii fi ittiin haa ka'u birritti argatu jedhanii namni geemii waan ta'eef itti gadhiisa akka jirutti. Garuu akkanumatti yoo ta'e immoo nama muraasatu gargaaruu danda'a. Anyways muraasumatu gargaarame dhugaa nama gaddisiisa. Dhiirri waa malee hin boo'u baay'ee. Namni immoo namni baay'een rakkina isaa himachuu iyyuu hin barbaadu. Yoo humna isaatii ol ta'e himata malee namni baay'een akkanumatti rakkoo himachuun hin ulfaata. Indee rakkoo himachuu koo hicciti himachuudha. Anamma narrakkadhe hin jedhu dhugaa jechuun yoo humaa dhabde furmaata tokkitti yoo dhabde mana keessaas alaas firarraas furmaanni tokko hin jiru yoo ta'e narrakkadheette miidiyaatti hiccitii kee himatta akkasidha.